Seenaa kubbaa miilaa keessatti qaamni laaffatee miilli adoodus goonni dandeettii qofa osoo hin taane onnee hin jilbifamneen beekama. Gaafa dorgommii cimaa kana irratti taphattoonni fi leenjisaan Senegaal murtii dabaa tokkoon dallananii dirree gadhiisanii ba'uuf yeroo murteessan murteen kun abdii kutannaa fi dallansuun kan guutame ture. Haa ta'u malee leenjisuun Saadiyoo Maaneedha. Kaya akkana jire an murtii dirree gadhiisanii ba'uu kan hin deeggaru wanti fedhe haa uumamu deebinee tapha keenya xumuruu qabna. Maaneen onnee guutuun dhuunfaa isaatiin miseensota garee isaa amansiisuun gara dirreetti deebise. Inni akka hoogganaa dhugaati taphni hin dhumne rabbitti hirkadhaa deebi'aa taphadhaa jechuun taphattoota garee isaatti onnee deebise. Murtii gootummaa kanaan Senegaal cichoominaan taphatte injifannoo ishee haqaa ta'e galmeessisuun xumura ishee bareechite. Maaneen dirree keessattis ta'e dirreen alatti hoogganaa akka ta'e addunyatti agarsiise. Afrikaanota boonse cichoominni Maanee kan agarsiisu gootummaa leencota Terangaadha. Senegaal shaampiyoonii waancaa Afrikaa 35ffaa haala dinqisiisaa ta'een gonfattee jira. ወደ ሀሳብ በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትራችን የሚጠበቅበትን የከተማና መሰረተ ልማት የዘርፉን የፖሊሲና ስትራቴጂካዊ ተልዕኮችን በጥልቀት ለመለየትና ከዘርፉ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ትስስር ለማጠናከር አውደ ሀሳብ በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በሚል መሪ ቃል የመጀመሪያ ዙር ውይይት መድረክ ተካሂዷል። አውደ ሀሳብ በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች የዘርፍ ባለሙያዎች እና ባለድርሻ አካላት መካከል የእውቀት ሽግግር ለማድረግ የታለመ መድረክ ነው። በመደመር እይታ ውስጥ የዘርፉን ተልዕኮና የወደፊት የፖሊሲና ስትራቴጂ አቅጣጫ ላይ ጥልቅ ውይይት ተደርጎበታል። ዓለም የሀሳብ ውጤት መሆኗንም ግለሰቦች ያመነጩት ሀሳብ ወደ ሀገር ተቋምና ህዝብ ተሸጋግሮ ሀገራዊ የመፈጸም አቅምን ለማሳደግ ይውላል። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት የተቀረጹና ተጨባጭ ውጤት የታየባቸው ኢኒሼቲቮች ከለውጥ መንግስት በፊት የነበሩት አስተሳሰቦች ሙሉ በሙሉ የቀየሩ ናቸው። የሀሳብ ልዕልና ለሀገራዊ ለውጥና እድገት ያለውን ሚና በለየ መልኩ በመደመር መንግስት እይታ የሚቃኙ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ በየወሩ ተጠናክሮ የሚቀጥል የአስተሳሰብና የአመለካከት ለውጥ በማምጣት አይቀሬ የሆነውን የከተሞች ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጉዞ የምናፋጥንበት ነው። ጉሚያደ ሚኒስቴራ ሚሶማ መጋላፊ ቡራሌ ሚሶማ mata duree gumii yaada ministeera misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa jedhuun erga martarsiimoo damee magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa ministeera keenya raawwachuurraa eegamu irratti gadi fageenyaan mari'achuu fi qooda fudhattoota ijoo damichaa waliin walitti dhufeenya qabu cimsuuf waltajjii marii marsaa jalqabaa kallattiidhaan eegalameera. Gumiin kun waltajjii beekumsa hooggantoota olaanoo ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa ogeeyyii damee fi qooda fudhattoota gidduutti dabarsuu irratti xiyyeeffateedha. Ergama damichaa fi kallattii imaammataa fi tarsiimoo mul'ata eda'amuu keessatti mariin gadi fageenyaan gaggeeffameera. Addunyaan bu'aa yaadaa waan ta'eef yaadonni namoota dhuunfaa maddisiisan gara biyyaatti dhaabbilee fi namootaatti dabarfamuun dandeettii raawwachiisummaa biyyoolessaa guddisa. Kaka'umsa yaadaa kabajamoo muummee ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmediitiin qophaa'e galma ga'e yaada mootummaa ce'umsaa dura ture guutumaan guututti jijjiireera. Gumiin kun ji'a ji'aan mata dureewwan adda addaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u ga'ee yaadni olaantummaa jijjiirama biyyaalessaa fi misoomaa keessatti qabu karaa adda ta'een qorachuun mul'ata mootummaa cimsuu itti fufa. Jijjiirama yaadaa fi ilaalchaa fiduudhaan badhaadhina magaalotaa hin oolle mirkaneessuuf imala keenya saffisiisuuf karaa itti taasifnudha.